achi keessa gartokkee nu hidhanii gartokkee maal nu godhanii kan sana keessa deemuun hin barbaachisu. Gaafa achi baanu nama 350 ol ka ta'u yuunivarsiitiin seentan erga jedhanii booda bakkuma qabsoo hidhannoo jiran kana dhadhee lollee akka dhiira wayyaanee kana cabsuu qabna inni duulle abaawatti makamna inni itti karaa Harargee kana deemne nama 42 anani dhiiraaf dubartii qabadhee achirraan deeme sun abaawwan dhuguma jechaa ture sanumaan dhaadanna maal jenna akkas ture. Gaafa immoo achi dhaqnu namni nu argine wayyaaneedha. Zoonii hoogganaa hin beekna argine Daawud Ibsaatiin akka wal quunnamu parsanaalii ofii argee jira. Waan biraaf akkasitti fakkaanne hin beekna so wanni piroojeektii wayyaaneeti. So gaafas naa galee jechuudha. Ergasii as karaa keessaa nama dubbannaa ijoollettiin himnaa namni siin amanu. Wannoo siin jedha. Ammoo deemee dhukkubni kun amma ofiisaatii bahee ani wayyaaneedhaan walii galee jira. Mootummaa amma aangorra jiru kanarra wayyaaneetu natti fira. Abiyyi caalaa Dabratsiyooniin natti dhiyoodha. Gaafa jarri kun jedhu kun baay'ee gammachuudha jechuudha naaf. Warri gariin wannoo yaadeeti amma isaan humna ta'aniit maal jedhaniit wal goggoyyoomsus waan ta'eef qeerroo Oromoo nuti hoogganaa akka waliigalaatitti waraana Oromoo keessa jiru kanas ijaarree fidnee jirra. Hundumaa hawaasa Oromoo nu harka jira. Kanaaf gaafa isin achi loltan nu immoo asii lollaa mootummaa halkan takkatti torban lamatti mootummaa kuffisnaa geetachuun jedhu isaan abdateeti waliigalteen har'aa miti ture haa duraan ture waan ta'eef. So kanarraa ka'ee gaafa dhukkubni kun kophaatti bahee uummanni Oromoo idaa kanaa jedhee carraa ittiin waan kana baruu argatu anaaf gammachuudha jechuudha. Uummata Oromootiifis baay'ee waan furtee ta'u wanni kun waan akka gaariitti ilaalamuu qabu jedhee yaada. Hayyee hariiroonni shanii fi TPLF kun uummanni baay'een kan tilmaamaatii jiru hariiroo waraanaatii jedhama. Isin immoo hariiroo waraanaa akka hin taane fi jalqabumarraa kaasanii hariiroo kana qabaachuu isaanii kaasaa turtan kun akkamitti dhugooma? Amma duubatti deebitee yoo ilaaltu bara 1983 adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa kana keessa deemee sochii gochaa ture. Dhaadhiyoonis jiraachaa ture. Dhaaba shantu ture dhaabni Oromoo maqaa dhaatu gaafa san. Wayyaaneen tokkichu. Warri kaanis tokkichu. Warri biraas tokkichu. Kashan ta'ee ajandaa tokko qabatee deemu Oromoo qofa ture. Maal inni kunii jettee gaafa laaltu akka dhukkubni achi keessa jiru argita. Ajandaa Oromooti irratti dhaabni shan maal ta'eeti kanaanuu immoo yeroo jalqabaatiif wanni Oromoof Oromiyaa jedhu dhufee maal ta'e shan ta'e. Erga shanuu ta'e immoo maal ta'e walii galuu dadhabe jettee ilaaluu dandeenya. Achuma keessa'uu piroojeektii wayyaaneeti jira. Yeruma sana. Akka namni waliin galle maaltu godha? Ati Oromoo waan Oromooti yaad. Kabiraas akkasoo ta'e yoo dhuguma wanni Oromoo nu dhukkube maal taaneeti waan irratti walii galluu dhabnu. Ajandaa irratti walii galluu akkamitti dhabnu? Sasirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Lammaffaa bara 1984 adda bilisummaa Oromoo waraanni isaa hankuma 20 lakkaa'amu akka wayyaaneen nuu jedhutti sanuu caaluu danda'a. Uummanni kisaaraa kaffale, uummanni waagaa gatii kaffale, uummanni ajjeefame, uummanni hidhame, handararame isa achumatti dhiifne waraanni qofti kaleenjii akka kaampii seene 20 caalaa jedhan. Waraanni kun odoo namuu quban qabaatiin kaampii keessatti marfamee dhume achumatti dhumate. An kana godhe wayyaaneen. Wayyaaneen biyya kana hin beeku. Biyya kana hin beeku. Jarri immoo abbaa biyya kanaati biyya kana beeka. Afaan beeka. Sochii laaluu hin danda'a. Maal ta'e akkana ta'e gidiraan sun jettee ilaalta jechuudha. Duubatti deebitee ilaaltu gaafa sanii Daawud Ibsaa hoogganaa tika waraanaa adda bilisummaa Oromooti. Namni kun
kisaaraa ta'e kanaaf namni silaa ofii odoona ta'e waraanni ani hoogganu sadarkaa kanatti gidiraan irratti hojjetame yoon beekee ta'ullee baadhe yoo hanqina kiyyaan dadhabbii kiyyaan wanni kun itti dhaqqabuu an dadhabe ani kanaa achi waan kanaa dubbachuun qabu beeke rizaayin godhuun silaa hin barbaachisa inni garuu hundumaa fixeet achi booda 1998 Moqaadishoo dhaqee immoo kana achitti immoo namni kun adda bilisummaa Oromoo dhuunfate liqamanbarii itti ta'e liqamanbarii inni erga ta'e booda waggaa lama ture adda bilisummaa Oromoo lamatti cabe achiin dura obbo Galaasa Dilbootu liqamanbarii ture hoogganaa hayyuu ture adda bilisummaa Oromoo ture 1994 gaafa nuyi Finfinnee kana dhufnu namni Galaasaa wajjin hojjechaa ture Dinqina Shan jedhamtu takka turteetti caasaa san diiguudhaaf jecha wayyaanitti wannoo kana kennee tokkichi wanni Oromoo jedhamu abbaa qabeenyaatiin jettu hojjetaa mootummaa keessa jiru atiin jettu caasaan sun diigamee nyaatamee hidhaatti dhufe maal takkas godheetta kabiraa ijoollee amma qabsoo gootu kana ani hidhannoodhaan gaara keessa lolaa turte hidhaa keessatti argannee jirra walii wajjin dubbannee jirra ijoolleen tun maal himti gaafa wayyaaneen gaara keessa deemtee dadhabdee burjaajooftee dheebottee wannoo itti eeggannee rukutuudha yookaan hin tuqinaa amma nuun jedhanii jedhan eenyu jedhe gaafa jedhan ajajni gubbaa dhufee dhiisaa nuun jedhan gaafa wayyaaneen immoo tottolfattee nyaattee dhugdee bakka qabatte amma dhaqaa lolaa nuun jedhan maal jennaan ajaja amma deemaa lolaa jedhanii jedhan wanni sun piroojeektiin isaa piroojeektii wayyaanee akka ta'e achi keessaatti argita jechuudha. Karaa biraatiin namni alarraa hin ergamu. Alarraa isin ergamaa as keessattis wanni itti ilaaltu jira. Namni gaafa alaa dhufe daawwiti ibsaa gaafa erguu koodiidhaa wajjin walitti wannoo dubbataniitti namni akkaataa itti deemu. Hin bahu. Hin qabamu. Bakka har'a qabame saniin silaati nama biraa moo boruun bobbaafta? Hin bobbaaftus maaltu achi jira? Namuma itti erginu santu qabsiisa waan biraa teettee silaa hin shakkitaa miti? Abbaan fedhan godhu amma silaa nama silaa qabsoo godha jedhamu doon ta'in. Tokko har'a achitti nyaatame torban har'aa immoo waan biraa teet achumatti nyaatama. Ergamni tokko kennamee gaaf tokkicha milkoofne. Maalta kana godhe? Namni qabsoo Oromoo hoogganu wayyaaneedha. Namni qabsoo Oromoo hoogganu wayyaaneedha. Amma ka Girmaa Xurunee fa'aa ilaaluu hin dandeechate. Girmaa Xurunee waan Oromoo namatti hime gidiraan Oromoo irra gahu buqqaatiin ajjeechaan hidhaan reebichi dararaan kolaafamuun wanni kun nama hin dhukkuba Oromoo taatee si dhukkuba so waan qabsoo sitti himaa si ijaara. Gaafa si ijaaree raawwate immoo wayyaanee immoo sitti fida. Nama waa qaqqabu akkasitti saamsisan. Artistii akkasitti rukuchiisan. Girmaan Xurunee kun immoo Daawud Ibsaatii fi ilma obboleettii waan akkanaaf hireedha. Gaafa alaa dhufe Girmaa Xurunee kana gaafate. Naayii ka'eedha. Namni kun. Kana hin laalta. Gaafa amma dargaggeessi Oromoo bahaadhii haa kaabaa kibbaa giddu galeessatti adda isaa rasaasa wayyaanee fuulduratti adda kenne roorroon nurraa cabuu qaban nu ga'e yookaan hinduunaa koo hin bilisoomne jedhee loluu san haagallee lolluu jedhanii waraanni adda bilisummaa Oromoo gaafate. Waraanni yaa isinuu dubbiftaniirtan warra Eertiraa irraa galan. Lakki biyya teenya Sooriyaa gochuun barbaannu jedhan. Maal jechuudha? Waraanni hin barbaachisuu jedhanii yookaan amanan ta'e okay gaariidha. Erga immoo uummanni Oromoo fincila ofii godhee fi obboleeyyan isaatii wajjin wal dubbisee qabsoo wayyaanee irratti godheen. Qabsoo keessooti immoo hoggansi OPDO keessa bahe waan kanaan wal dubbisee
korabittinneessaan Oromiyaa, milishaan Oromiyaa waraana silaa gamaa gamanaan itti labse qeerroo bira dhaabbate gaafa erga tokko qabsoon keessaa oo'ee jabaate warri alaatumsanis jiran kana haaluun hin danda'amu miidiyaadhaan maaliin aktiivizimiidhaan gaafa kun injifatamu immoo maal jedhe warri kun gaafa san immoo qabsoo hidhannoo amma nuu ta'ee hin lollaa'ina waraanni kaleessa biyya Sooriyaatti jijjiiru erga wayyaaniin kufe immoo akkamitti sirrii ta'uu danda'a gaafa san lolle wayyaanee kufaadha wayyaanni naa turuu amma immoo kalolanii wayyaaniin ma kufaadha kun Oromoodhaaf ifa ta'uu irra jira soo kana sirriitti ilaaluun hin barbaachisa jarri kaleessa irraa wajjin turani amma immoo waliin turmaata isaanii kana yeroon gahee jedhanii waan adda addaa ilaalanii normally wayyaaneenis akkam duratti siin jedhe tilmaama warra kanaa qabdi soo jara kanaa wajjin walitti yoo dhufnee namni waanuma Tigraay waan jedhuufi sun immoo lafa xiqqoodha Itoophiyaa irratti dhiibbaan isiin qabdu guddaa miti kanaaf waraanni jiru kuni gara Oromiyaattis hin jira bakka biraattis namni dabalamuu hin jira karaa jedhuun hawaasa addunyaa kana burjaajessuudhaaf waan itti jiran kana guddaa fakkeessuuf waan godhan garuu booda wayyaanee nama lasaan dhiisu hin ta'u malee silaa odoo ta'eewu of course tokkuma jarri maal wal miidhatte akkasii. Hayyee hariiroon kun jalqabumaa kaasee akka jiru kaastanii jirtu hariiroo kana keessatti wayyaaniin maal fayyadame shaneen maal fayyadame? Amma shaneen waan inni godhu oduu laalte shaneen naggaadeedha qabsoo Oromootiin nagada qabsoon Oromoo jira ka jedhu kooteeshinii keessatti gaafas qabatee ture sirba Umar Suleemaan tokko dhageette warri keezii Oromoo birriin gurguraa baate jedha karaa Keeniyaa kana Oromoon miilaa cabe Oromoon qabsoo keessatti rakkatee biyyaa buqqa'e odoo jiru wayyaaneen birriidhaan Keeniyaatti abaa'ummaa fudhate waraqaan eenyummaa kennameefi kan Ameerikaatti, Awurooppaatti, Awustiraaliyaatti bahe waan si ajaa'ibuute jechuudha. Maqaa abaa'uutiin Awustiraaliyaa qofatti nama 15,000 seene maqaa abaa'uutiin. Achi keessaa Oromoon nama 5,000 guutu. Keeziin Keeniyaatti gurguramaa bahe. Keezii kana immoo kan agadu shaneen. Shaneen wayyaanee afaan Oromoo dubbatu hoo jennu somnee miti. Shaneen tokko kana fayyadamu. Lammaffaa uummata Oromoo kana wayyaaneedhaa wajjin wal ta'ee Oromoo irraa ajaan qabu inni piroojeektii wayyaanee. So maal godha? Uummata Oromoo kan iniisisa. Security'n isuma bara. Isuma qabsaa'u kanatu security. Ani olaman qabamee sitti kanan dur. Hoolachuu wayyaanee harka yaa'u seenee hamba wanti xiqqaa ta'e yeroo dheeraaf tokko waggaa 3 tokko waggaa 7 kana ni dhame. Hanna qabsiise shaneen. Ana qabsiise shaneen. Ana qofa odoo hin ta'in jajjabaa Oromoo ka qabsiise. Ka hiisise. Ka ajjeesise shaneen. Kanammoo gaafa godhan piroojeektii qaba wayyaanee hunji. I think manni amma dhiyoo kana gara mana 400 dhibba meeqaa Finfinnee kana keessa argameera ka jedhan kuni ani ka wayyaanee qofa natti hin fakkaatu. Tokko maqaa dha'uu namaa fi wannoo miti malee Finfinnee kana keessa gamoon hoteelli wanni meeqa ka shaneen wayyaaneedhaa wajjin paartinarshiipii walitti qaban baay'ee jira ka jedhu oduun bahaa jira. So biizinesii wajjin hojjetu. Isaan biizinesii malee ajaarraa hin qaban. Gaafa ati hidhamte immoo goonni hidhame jedhanii qabsoo jedhanii qawwee binne jedhanii birrii fidii jedhanii Oromoo fayyaaleeyyii ala jiru kana. Kan dhimmi Oromoo isaan dhukkubsu kan isaan irraa horii guuru. Waan kana immoo Dubaayis real estate hunda qabaneedha. Ugaandaadha biizinesii gurguddaa ka jiru. Keeniyaa keessa biizinesii gurguddaa ka qaban ani himamu warri kun. So kun amma dubbii maatii tokkooti. Maatii muraasa. Ijoolleen hiyyeessa ana dabalate ajandaa maatii kanaa piroojeektii biizinesii maatii kanaatiif jecha rakkachaa baate. Oromoon rakkoon qabu jechaan jiru. Oromoodhaaf qabsaa'uun hin barbaachisu jechaan jiru. Oromoodhaaf odoo qabsoon godhame qabsoon Oromoo amma nan turu.
diinatu qabsoo Oromoo gaggeessa ture. Diinni kun immoo itti onnoo godha. So kun akkaataa shaneen itti fayyadamu. Wayyaaneen hoo maal fayyadamee? Wayyaaneen waan baay'ee fayyadame hariiroo kanarra. Tokkoffaa maqaa Oromoo onnoo kana maqaa baa'oo adda bilisummaa Oromoo jedhamu kana beekaa qilleensa irratti baasa. Bakka qabsoon Oromoo rakkatee qonnaan bulaa ta'u barataa ta'e alaabaa kana qabatee keessa seena sekiuritii wayyaanee. Uummanni rakkatee qabsa yoo ta'in shaneen kun wannoo jedhee ofiisaati shibbirtanya maal jedhame yookaan shororkeessa jedhame wannoo ta'e shororkeessitoota akkana godha jechuu barbaada. Namni yoo lafarraa buqqa'e dubbatu hin danda'u. Ajandaan kee ana baawoti siin jedhan. Namni waanuma fedhe yoo rakkate yoo inni dubbate abaawoo jedhamu. Daldalaa Oromoo naggaadee Oromoo lakkoofsa kan hin qabnetu saamamee yoo. Qabeenyi wayyaaneen hore kuni lafa saamuu qofaanii miti. Biizinasii Oromoo mul'umee kaakaafaa kaasuun hin danda'amu. Baay'eedha namni. Ganda keenyatti ani beeka aniyyoo baay'ee jira. Ka qeerraa buqqa'e. Ka biyyaa baqate. Nagadachuu hin dadhabe. Maali? Abaawoo siin jedhan. Abaawoo argiteetis hin beektu dhageecheetis hin beektu. Si saamuu barbaadan kana siin jedhu. An kana godhu eenyu wayyaaneen. Taargaadha. Tamaarii taatee rakkoon Oromoo sitti mul'ate Oromoon miidhamuu hin qabu, buqqa'uu hin qabu, ajjeefamuu hin qabu, hidhamuu hin qabu, heerri mootummaa kabajamuu qaba. Yoo jette abaawoo siin jedhan. Heerri mootummaa haa kabajamu jettee jedhanii mucaan na biratti hidhame jira 98. Heerri mootummaa haa kabajamu jedhe jedhameet mana murtiitiin hiriira baheet heerri mootummaa haa kabajamu jedhe jedhaniit hidhame. Maal abaawoon? Abaawoon ulee gaafii Oromoo ittiin rukutan. Opidiyoo keessa taatee Oromummaa akkana gootan hin agartuu kun keessi isaa fa'aa wayyaanee abaawoodha jedhanii ittiin rukutan. Dubbachuu hin dandeechu. Wanni sun taargaan sun level ittiin si godhanii farrajamee gaafiin Oromoo karaa ittiin ukkamu hoggansi Oromoo karaa ittiin cabu isa ture tokko wayyaaneen kana fayyadamaa ture. Gubbaatti diina fakkaata keessatti wajjumaani garuu akkas jedha. Lammaffaa Oromoo waan hin jirre akka eeggatu. Oromoon waggaa 2 waggaa 3 keessatti karaa cufe harka duwwaa wayyaanee cabsee ture. Maaliif waggaa 10 dura akkas godhu dadhabe? Maaf waggaa 15 dura akkas godhu dadhabe? Oromoon haaroof teessaa dhufe. Yoo jettu dubbiin jiru maali? Adda bilisummaa Oromoo wanni jedhan kun hawayyaaneen mataa qabate shaneen kun. In dhufaa nama isaatis achuma erga ijoollee sachi ergaa hayyuun garas deemaa maal deemaa achitti nyaatama kaani wannoo jechuu dandeenya garuu wanni hin jiru kiisii wayyaanee keessa jira. Ammoo bilisummaa nuu fidaa qananii nuu fidaa jedhee namni taa'ee yaa rabbi jedheeti isa eeggata jechuudha. Itti dabalamuu fa'aa hawwa jechuudha. Wanni itti dabalaman hin jiru. Oo itti dabalamte inni wannuma kiyyoo wayyaanee seenta dhattee jechuudha. Akkana ture. Waan hin jirre Oromoon akka eegu qabsoon Oromoo hallafarra ture. Hallafarra dheerate. Oromoo waan loluu dadhabeef miti. Waan du'a sodaateefis miti. Hanqabsoo kiyya hoogganu jiraa jedhee abaawoo shan jedhee odoo inni eeggatu waan hin jirre eeggachaa ture. Kana wayyaaneen beekaa maqaa dhaadheessee meeqaa gurra guddisee akkana gochaa ture. Lammaffaan kana. Sadaffaa irratti bakki Oromoo jajjabaa itti fixan achi keessa. Oromoo jajjabaa Nadhii Gammadaa kaasuu dandeecha. Burruusoo Boruu kaasuu dandeecha. Mul'is Gadaa kaasuu dandeecha. Oromoo jajjabaa qabatamaadhaan sabboonummaa dhugaa qaban. Ka tokkummaa Oromoo fiduuf hojjetan. Ka diina cabsuudhaaf ijaaramaa fi kaayoo qaban. Wanni kun piroojeektii wayyaanee hin jenneere gartokkee ofii ajjeesa. Ofuma. Bakka sun itti toluu biyyatti immoo yoo biyya keessa fa'aa jiraate waan kana wayyaaneetti kennee qabsiisa. Wayyaanee ajjechisiisa. Laggasaa ogii akkasitti du'e. An ajjeese shaneedha. Nama kana wannoo godhuuf deemanii rukutuuf deemanii argame jedhamee muummichi ministeeraa mataan isaa itti hime sanuu asime. Achi du'e namni kun. Namni lakkoofsa hin qabne bara 1999 akkana ijoollee asirraa qabsoo goona jettee gabbuute
nama 35 jiddu galarraa onnoo karaa Arsii kana keessattuu baay'inni garasi asii hammeenya wayyaanee ilaaltee dhattee hin gallee lollaayte leenjii erga fixxee nu bobbaasaa jennaan jarritu wayyaaneedhaa fixaa jedhan bakka tokkotti fixan bakka tokkotti fixan. Soomaalinni jajjabaan Oromoo beekaan Oromoo waan kun kiyyeedheeti itti makamu. Oromoo dafa waa godha jedhee namni waa beeku namni waa yaadu namni kutannoo san qabu garasitti makamu. Gaafa garasitti makame haala isaa laalanii yookaan ofii ajjeesu yoo ofii toluu baate immoo wayyaanee kennanii wayyaanee nyaachisu. So jabaan Oromoo waan keessatti dhume kiyyoo kan kiyyoo wayyaanee jechuudha. Akka kenoo gogorrii kiyyoo gidduu godhanii garanaan midhaan godhanii sana qabsoo Oromoo fakkeessee qabsoo Oromoo teettee dhadhaa wanni kiyyoo wayyaaneen achitti qabamtaa jechuudha. Tokko isa. Kabiraa Oromoo fi sabaaf sablammii biyya kanaa akka wal shakku karaa kana gochaa ture. Wanni amma nuyi jechaa jirru wanni Oromoo ofiis tolu biyya kana keessatti sabaaf sablammiin sirnoota darbaniin fayyadaman hin jiru. Murni fayyadamee jira. Murni gita bittaan sun baay'ee muraasa ilmaan abbaa lafa. Of course Oromoon uumma tokko keessa jira. Waan keessa hin jiru jechuun dandeenya. Warri sanirraa fayyadamee jira. Kanarraa kana garuu biyya kana keessatti qarqaraatitti sirni sun gatatuma keessa isa turse wallaalummaa keessa isa turse. Bakka kamtu qaroome bakka kamtu karaa qaba bakka kamtu bishaan qaba hin jiru. Garuu maal jedhan isaan sabaaf sablammii biyya kana keessa jiru akka Oromoo sodaatu akka Oromoo shakku namni biyya kana keessatti rakkate Oromoo qofa akka ta'e Oromoon Itoophiyaa bittinneessuu akka barbaadu Oromoon Itoophiyaa keessaa qooda akka hin qabne waan akkanaa odeessu. So gaafa afaan Oromoo dhaga'ee namni sodaate olola warra kanaatirraa ka'e san qofa immoo miti sabaaf sablammii nagaa Oromiyaa keessatti ajjeesuun jira. Wanni amma barana kana ta'aa ture wanni gullisootti ta'e wanni amma madheengadda kana ta'aa jiru wanni yeroo adda addaatti uumame wanni asitti burraayyuutti ta'e wanni gumuzii wajjin Oromoon akka wal dhabuuf 2011 raawwate sun hooggansa gumuz akkanuma nama nagaan araaraaf deemu ajjeesanii akka Oromoon achi buqqa'u Oromoof gumuz aga walitti hammaata wanni geediyootti ta'e gujii fi geediyoo obboleeyyan akka wal ajjeesan hangoon Oromoon akka sodaatamu Oromoon akka jibbamu achiin godhamu kunis ajandaa wayyaanee ajandaa Oromooti miti. Kabiraa OPDO'n akka hawaasa keessatti fudhataman argannes karaa kanaan goote. Waan wayyaaneen olu waan shaneen olu kan wayyaanee barreesseetti kenna. Shaneen kun takka wayyaaneen akkana dubbatee hin beeku. Wanni inni galgalaa ganama abaaru OPDO. Keessattuu hooggantoota OPDO gartokkeedhaan Sumaalee jedha gartokkeedhaan Adaree jedha gartokkeedhaan Tigree jedha gartokkeedhaan Nafxanyaa jedha. Beekatii akkana godhanii ambiraatti dhiisee Dr. Mararaa mataan isaa akkamitti amma akka jaalala uummatan hin beeku malee Dr. Mararaan Guraageedha niitiin isaan Nafxanyaadha jechaa turan ana parsanaalee annatti himan. Isaanis inuma beeku Dr. Mararaan amma akkamitti wanni kun akka dhufe hin beeku. Naanna'ee maal inni OPDO'n hawaasa wajjin oo wal fudhate hawaasa yoo OPDO wajjin dhaabbate dhaabbachuu hin danda'u nan cabaa jedhee wayyaanee waan beekuuf galgalas ganamas OPDO akka maqaa xureessu akka arrabsu akka xiqqeessu ajandaa kana guyyaadhaan itti kennaa ture Geetachoo Asaffaa. Akkasitti ofii jedhe hin ta'u irraan bareedu wayyaaneerra afaan Oromootiin dubbatamuu qaba nama waan Oromoo fakkaatuun dubbatamuu qaba amanamuudhaaf jechuudha. Kanaaf karaa saniin piroopaagandaa akkasiitiif itti fayyadamaa ture. Kabiraa yakka ittiin dhokfata yakka Oromoo irratti raawwate ittiin dhokfata. Amma bara 1996 barattoonni elementarii irraa haga iskuulitti jijjiiramni teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee irraa Adaamatti ta'uu hin qabu jedhanii bahanii fincilaniiran. Achi keessatti wayyaaneen nama baay'ee ajjeese nama baay'ee hidhe nama nagaa hidhee wayyaaneen ka jedhu waldaan Majaatuu Lamaatis asii ibsa baasaa ture. Fi hawaasi warra akka amnestii kunis waan tokko dubbatan. Gaafa jarri waan kana dubbatu wayyaaneen shaneedhaan qabsoon kun kiyya jedhee
soo qabsoo kana nutu gaggeessan jedhu almaraa irraa ibsa baasa warri daawit ibsa wayyaaneen maal godhe annama nagaan ajjeefne maal goote reennaa shororkeessitoota warra biyya diiguu deemanii isaanii jedhe jarri kun awwaan kana godhaa jiru maal nagaan kennan kinoo ibsa adda bilisummaa oromoon argitanii jedhee tanuma inni baasee chaappaadhaan baase kana itti garsiise so wayyaaneen nama nagaan ajjeefne jechuudha uummanni ofumaa ba'ee fincile takkaanu amma gaafa sanii adda bilisummaa oromoon beenu gaafa amma asitti baanee hidhamne ganaa barbaadadhan achi erga ari'amne booda erga dhaanamne booda namni dhaanamee akkasitti karaa nagaa bakka qabsoon hin ta'u yennee murteessine abaa'oo barbaacha deemne malee san dura abaa'oo quban qabu ofumaa fincile garuu immoo waanuma namni nagaa fincile kan kiyyaadha abaa'oon wayyaaneen immoo kinoo wannan abaa'ooti uummata nagaatii miti shororkeessadhaan du'esi ani dhames shororkeessadha kanaafuu itti matamuu hin qabu ka jedhu yakka ittiin ofirraa ittisa jechuudha gaafa amma 2008 kanas ka 2009 kanas shanneen dhufeen bilisa nu baasa abaa'oon bilisa nu baasa eege gaafa ijibbaatu rakkoon immoo ammaataa gaafa deemu namni mootummaa keessais mootummaa alas dargaggeessi hundi wal ta'ee gaafa didee lolee cabsutti deemu qabsoon kiyyaadhe gaafas illee wayyaaneen maal jedhe kunoo ani nama nagaan ajjeefneedha gaafas qeerroo karaa irratti ajjeesu kan maal ajjeeftare shororkeessitoota akkamitti kinoo adda bilisummaa oromoo an paarlaamaan keenya shororkeessa dha'e kinoo alaabaa isaan agartu alaabaa isaa immoo isatu security tika wayyaaneetitu qabatee itti seena waan kana keessa akka inni achirraa mul'atu imeejii san hin barbaadu eenyutu akkana godhe yoo jedhan uummata nagaa uummata rakkate uummata jijjiirama barbaadu miti wanni shororkeessadha hin agartu alaabaa isaanii hin agartu mallattoo isaanii jechuudhaaf kana godhe Geetachoo Asaffaa gaafa biiroo gadhiisee deemu alaabaa shanee kana 5,000tu biiroo isaatti qaba kana beekuun baay'ee barbaachisaadha kabira tokkummaa oromoo karaa kana diige wanni gandummaa jedhamu kun achi dhalate shanee kanatu gandummaa dhalche addi bilisummaa oromoo an dura jalqabe gaafa dura jalqabu afuura tokkummaatiin jalqabe hogganni jalqabaa kan Magarsaa Bariifaadhaan abboomaa Mitikkuufaadhaan hogganamu namni sagal akkasumatti du'e sanuu eenyutu ajjeeseen hin beeku maybii shanee kana ta'uu danda'a wannoo gurmuu shanee kanaa ta'uu danda'a hin beekamu namni sagal Ziyaad Baarree bira odoo dhaquu deemanuu itti aanaanis hogganaanis dhimmi allaatis maalis bakka tokko akkamitti deema hin beekan immoo taa'ee ilaalu waanuma gurmuun shanee kun hoggana san ajjeese ofii dhufee dhuunfate natti fakkaate diin gaafa san naanna'ee garuu tokkummaan oromoo adda bilisummaa oromootiin eegale sanaaluun hin danda'amu oromoo amantiin of waamu oromoo gandaan of waamu lakki akkasii miti oromummaa waan jedhu kana macaatuu lama jalqabee adda bilisummaa oromootis akkasitti dhufee wanni sun ijaaramee jira gurmuu shanee piroojeektii wayyaanee kanaan garuu wanni kun hin diigame 1983 booda namni akka gandaan amantii walimatu akka achii wal sodaatu waan kana godhamee jira jechuudha kabiraa wanni amma oromummaa jennu kun oromummaa wanni jedhan foonii miti oromummaa wanni jedhan afaan illee miti namni oromoo ta'e afaan oromoo hin beekne jira namni immoo oromoon ta'een kan afaan oromoo malee hin biraan beeknes jira sanii miti dubbiin oromummaa wanni jedhan duudhaadha safuudha oromoon afaanitti waan dubbatu qabaa waan lagatu qaba uummanni oromoo harkaanis waan hojjetu qabaa waan lagatu qaba namni waan akka safuutitti ilaalu oromummaa wanni jedhan sun duudhaa kana yaadama kana oromummaan amma ammattummaadha gaafa jennu akkanumaan lafaa kaaneen jennu moggaasatu achi keessa jira oromummaan kun nama moggaafatee an ofii godhate gosa moggaafate guddifachaadha wanni achi keessa jiru harma hodhaadha wanni achi keessa jiru buusaa goonofaadha hirpha wanni achi keessa jiru wanni shaneen kun godhe garuu duudhaawwan oromoo kun akka caccaban godhe waan oromoon jechuu miti afaanii fuulagatu jetti warri tun waan oromoon gochuu miti ijaafuu lagatu ishiin immoo raawwatti warri tun ammoo oromummaa himatti oromummaan akka bushaa'u duudhaan oromoo safuun oromoo akka cabdu karaa kana ta'e so oromummaa cabsuu barbaade diinni wanni inni cabsu nafa oromooti miti harka miti yaadama kana duudhaa kana oromoo kaleessaa kana
safuu inni irratti ijaarame aadaa inni irratti ijaarame duudhaa inni irratti ijaarame kana cabsa kanammoo ka cabse isiidha oromoon amma waliin ajjeesu honestly oromoon oromoo ajjeesuun normally yaa darbee danuun ta'uu hin danda'a namni yaa miiraan waan ta'eef danuu ta'uu hin danda'a oo danuudhaan wanni sun raawwate akkaataa itti dubbii fixatan akkaataa gumaadhaan itti araaramantu jira garuu shaneen kun hammeenya gara jabina oromoo keessa takka hin jirre raawwata nama ibiddaan hoggaa gubuu argitatti laastikii hoggaa irratti cobsiisu argita hoggaa namarraa arraba muruu argita hoggaa namarraa harka muruu argitatti wanni kun oromummaa balleessu oromummaan nafa namaatiif qaama namaatiif yaada namaatiif mukaafuu kabaja qaba oromoon akka isiin nama murtutti muka iyyuu muru so waan oromoo keessa hin jirre waan xurii kan oromoon akka kanatti yaamamu oromoon qabeenya hin gubu isiin garuu makiinaa waan adda addaa gubdee bira dhaabbattee footoo kaatee maqaa oromoo himatti oromoo abbaa fi haadha abbaa fi ijoollee teechiftee dhaabdee achitti haadha gudeetti ijoollee biratti abbaa qalti jaarsa gurguddaa silaa namni gorsa irraa fudhatu jaarsa barbaada ajjeesa ittisiin umar waacuu nageessoo faa kanatti ajjeefte nama silaa akka laayibirarii kan namni silaa waa irraa baratu ka dhalootaaf waan akkanaa kan oromoo keessa deemtee balleessite sotuun maal tun safuu oromoo duudhaa oromoo eenyummaa oromoo karaa kana balleessa diinni wayyaanee qofa ta'uu dhiisuu danda'a namni oromummaa balleessuu barbaadu garuu wayyaaneen kanaaf fayyadamaa turte kabiraa oromoo doomsite karaa kanan oromoo ittiin doomsite an yuunivarsiitii gaafan jiru jeequmsa shaneen karoorse of course wayyaanee itti daa jeequmsa gaaf laman yuunivarsiitii finfinneetitti nageessaa oddoo ragaadha amma wanni tokko waanuma fe'eessoo ta'e wajjin turre gaafa san namni biraas hanquba qabu abdii zaggaa'ee faas hin jiran infincilina wanni kun waan mun godhu wayyaanee afaan nu buusa malee waan jijjiiru ani argeera waan ta'eef hidhamee baay'atan 99 kuma lama kana keessa sababa kanatti ijoolleen nu dhageechee waan kana dhiifte gaafa 2001 na qabanii maaliif fincila san dhoowwite jedhanii na qoratan oromoon jeeqamuu qaba oromoon baratuu qabu oromoon nagaduu qabu guyyaa ajandaa mataatti kenname jeeqamaa wacaa ooluu qabu waanuma daddaatiin qabamuu qabu gattaa'ee nagaduu qabu gattaa'ee qotuu qabu oromoon hin doomne barnoonni bilisummaa boodeetti warri tun dhaadannoonis kan namni beeku barnoonni bilisummaa boodeetti qabsoon oromoo warri jalqabe immoo jeneraal Taaddasaa Birruufa qabsoo hangafti barnoota jedhe qabsoo hangafti qabsoo ijoon qabsoon bu'uuraa barnoota jedhe Dr. Alii Birraa kana hime barnoota ammas barnoota sana ta'uu qabaa kaayyoon oromoota barnoonni dhugaa seenarraa eegala jedhe achi ka'ee sammuu bilisoomsa jedhe namni hin baratin bilisummaa maal akka ta'e kamitti beeka barnoonni akkamitti bilisummaa booda ta'uu danda'a kun oromoon akka hin baranne oromoon akka bara baraan gabroomu ajandaa diinni itti kenna jechuudha kana sirriitti ilaaluun hin barbaachisu so karaa kanaan wayyaanee fi shaneen walii wajjin oromoo irratti hojjechaa turan. Ayyee hooggantoonni shaneedha oppidiyoon ofiifuu ergamtuu wayyaaniiti waliigaluun keenya kun yeroo sirriidha gootummaadha oppidiyoo waa'ee keenya haasa'uu hin dandeessu yaadama jedhu dabarsaa jiru kanarratti isin yaadama maalii qabdu? Yaa kanuma nutti maa nu guddisan nuyyuu jennee beennallee akkan oppidiyoon wayyaanee fi hin jedhan kun amma yoo dhaabbannee ilaallu qabsoon oromoo odoo oppidiyoon hin jirre maal ta'aayyuu ka jedhu amma yaadaan jira akkuma abaawan baqatee bahe akkuma paartileewwan kaan baqatanii bahan odoo bahanii maaltu ta'uu danda'a ka jedhu kana yoo ilaalte baay'ee rakkoodha qeerroo wayyaanee raasee kuffise kana kabarsiise oppidiyoon kabarsiise tokkummaa oromoo afaan oromoo amma wal hubatu kana gaafas beeki namni afaan oromoo tokko afaan biraatitti wal hiikuu barbaachisa ture
namni sadarkaa wal hubatuu dhabuu irra gahaa ture. Oromoo wal keessa deemee akka hojjetu, akka wal hubatu, akka wal baratu, caffee tokko akka waliin qabaatu, caffeen isaa laafaa ta'uu hin danda'a. Televezyiinii tokko akka waliin daawwatu, sagantaa tokko akka waliin daawwatu. Amma waan amma haasofnu kana laaluu hin dandeechu. Namni Mooyaaleettis, Beegittis, as qofa odoo hin ta'in immoo Kamiseettis, Cinaaqsanittis namni hin daawwata. Yeroo wal fakkaatutti waan wal fakkaatu. Ergaan darbu waan fe'aa ta'u. Garuu waan wal fakkaatu dubbataara namni. Daawwataara taa'ee. Kun maaluma? Odoon jaalatiin mataa wal fakkaatu, yaada wal fakkaatu fida jechuudha. Namni kana godhe OPDO'n. OPDO'n immoo kana godhuuf maal gochuutu irra ture gaafas? Wayyaaniin humna qaba. Wayyaaniin humna qaba. OPDO'n ol jechuu hin danda'u. Mataa gadi qabatee waan lafarratti hojjetu kana waan booda wayyaanee jigsu kana hojjechuu irra ture. Manneen barnootaa babal'isuu irra ture. Dirribaa kumaa nutti himee ture yeroo tokko fiichatti walii wajjin dubbanne yuunivarsiitiidhaa galle maaliif wayyaanee wajjin akkan taatu jennaan akkana ta'uun dirqamumaa jedhe. Akkana ta'uun ammoo dirqamumaa jedhe. Gaaf tokko immoo obbo Juunaddii Saaddoo bira biiroo dhanne mucaan tokko hin jira amma xiqqoo karaarraa mammaqee jira. Abaawoodhaa fi wayyaanee keessaa kamti isinitti aanaa? Maaliif abaawoodhaan wal loltanii wayyaanee wajjin immoo akkanatti wajjin jiraattanii jedhee gaafate biiroo obbo Juunaddiiti. Isaanis hin yaadattu. Obbo Juunaddii maal nuun jedhan? Wanni abaawoodhaan adda nu baase jibba miti jedhan. Wanni wayyaaneedhaan walitti nu fides jaalala miti jedhan. Wanni kun siyaasaa jedhan. Siyaasa immoo isin hin beektan ijoollee galaa baradhaa nuun jedhan. Biiroo isaatiitti. Amma yoon dubbii kana laalu ijoolleen jalaan barachuun Oromoon tokkoomuun dammaqinsi dhufuun hin barbaachisa. Bara 1998 Olbaanaa Leellisaa amma namni jedhamu Kaafaa'oodha. Hidhaa wajjin turre. Yaa isaan natti himi dubbiin tasaati. Kabajamoo abbaa duulatiin. Amma hoomititti diina jalatti mataa gadi qabattanii deemtuu jedhee gaafatan. Warri Kaafaa'oo. Gaafas Kaafaa'oo miti Oobkoollee jedhamu. Jennaan haga ilmi naa gahee abbaa si gahee kanaa achi ol jedhi naan jedhutti gadi jedheetuman hojjedhaa jedheena. Kabajamoo abbaa duulaa. Gaafa san gajjechuun dirqama. Maal jedha Oromoon mammaaksa keessatti? Bakka waraannetti luqqifatanii jedhan. Waraanuu hin dandeenye luqqistee argisiisuun maal godha? Akkasii harka jiru. Nama jechuun sirraa isin fuudhanii isin ajjeesan. Yeroo waraanuu hin dandeenyetti akka waan itti waraanan harkaa qabdu argisiisuun gatii hin qabu jechuudha. Bakka waraannetti luqqifatanii jedhan. Wanni sun akkamitti ta'ee eenyu diizaayin godhee hin beeku. Calli jechuun obsuun gad jedhanii keessa ijaaramuun baay'ee barbaachisa ture. Wayyaaneen gaafa humna qaba waan ta'eef. Garuu maalinni wanni amma shaneen godhe wayyaanee uummanni Oromoo irra humnoome rukutee qawweenii miti harkaan aangorraa darbate wayyaanee caccabee lafatti bu'e isaaf ergamuu Maqalee dhaqe. Amma isaa walitti dhufu wayyaanee jira yeroo itti eeggachuunii fi wayyaanee du'a dhaqanii jala jilbiiffachuun isaa walitti dhufu. Kun wal bira hin jiru jechuudha. OPDO'n kalees wayyaanee jalatti mataa gadi qabateen turre jechuun hin danda'amu tureera. Turuu immoo qaba maal godha? Yoo akkas hin godhin yoo yeroo eeggatin yoo nama ijaarin yoo nama barsiisin maal godha? Qabsoon Oromoo maal jedhe akka adda sabirru? Qabsoon Oromoo hangafti barnootaa jedha. Har'a bara Oromiyaa keessatti nama miliyoona 10 olitu mana barnootaa jira. Kun akkanumatti hin taane bara. Barsiisaan kana barsiisu meeqa? Manni barnootaa kun keessatti baratu meeqa? Suuta ittee ijaaruun sirriidha jechuudha. Garuu erga du'e diina du'e ganaareeffa mudhii gadi awwaalan achi jala dhattee biriifachuu fi nama nafsee qabu suuta ittee yeroo itti eeggattee mala itti baafattee rukuttee ajjeesuuf sanuu kaayoon adda adda bara. Nu wayyaanee nu jira yeroo itti eeggannee cabsine aangorraa fuudhuuf jennee OPDO'n akkasitti ture.
cabse bakka qabachuuf. Isaan immoo waan kufee boollatti deemu boollaa kaasanii aangoo deebisuun galmiyyuu adda adda. Galmiyyuu adda adda. Kanaaf nu qeequun danda'an ka jedhu kuni waan hin taane. Hayyee keessattuu waqtiin kun waqtii hariirootti uummanni jedhan kun waqtii murteessaa fi waqtii gootummaa isaanii calaqqisiisuu akka ta'etti illee kaasaa jiru. Asirrattis maal jettu? Kuni gaafa kanaan dura OPDO fi wayyaaneen walitti dhufan wayyaaneen miidhaa Oromoo irraan ga'in qabu. Hoggaa amma adda waa'een uumamu suni wayyaaneen reefu dhufa dargii wajjumaan lolanii kaan irra guddata kaan immoo aga tokko jira. Miidhaan hin jiru jechuun hin beektu wayyaaneen maal godhaa garamitti bahaa maal hojjetaa iyyuu hin beektu. Wanni inni lallabaa ture dimokiraasiidha. Wanni lallabaa ture mirga sabaaf sablammii mirga ofiin of bulchuuti. So kana amantee walitti dhufuu hin dandeechu gaafas. Har'a garuu waa wayyaaneen ta'e namu argeera. Wayyaaneen Oromoo kolaasee jira. Wayyaaneen Oromoo kumaatamaan ajjeesee jira. Wayyaaneen Oromoo miliyeenaan buqqisee jira. Wayyaaneen Oromoo saamee jira. Wayyaaneen jira Oromoo awwaalee jira. Waa wayyaaneen ta'e amma bijitaan qabu. Kaleessa garuu waa wayyaaneen ta'e hin beeknu dargii lolaa ture namni erga dhufe erga argite waan gootu malatti ilaallachuu waan tokko ta'e har'a garuu waa wayyaaneen in hojjetaa beekan odoo laalanu ka irreessa irratti hojjetame dhumu beekanu ka naannoo Sumaalee keessatti abdiilee wajjin isaan hojjetan uummata Oromooti irratti odoo beekamu ka qeerroo irratti dalagame odoo beekamu ka asitti addabaabayii masqalaa kana ijoollee hiriira baate irratti wayyaanee waan godhe odoo beekamu odoo laalamu wayyaanee nuuf istirateejik paartinariidha nuuf fira jedhanii amma dhufuuni akkamitti herreega kamiin akka kun gootummaa ta'u waaquma beeka. Waaquma beeka akkamitti herreega kamiin gootummaa akka ta'u. Ammoo wanni isaan jedhaa jiran diinni diina kooti fira koo waan ta'eefan wayyaaneetti firoomee jedhan. Biyya kana keessatti wayyaaneen nama diina hin ta'iniif hin qabu. Sabaaf sablammii biyya kanaa hundaafuu bakka kamittuu ajjeechaa raawwateera bakka kamittuu saamicha raawwatee jira. Addatti garuu wayyaaneen diina Oromooti. Diinni Oromoo hamaan kun shaneedhaaf fira jechuun maal jechuu akka ta'e uummanni Oromoo laallata jechuudha. Wayyaaneen diina kootii waan ta'eefin anaa fira ta'ee jedhe shanee. Wayyaaneen Oromoon diina. Diina hamaan. Diina hamaa kanatu shaneen fira. Kan ammoo herreega isaa Oromoon hin laallata. Shaneen Oromoof diinaa jechuudha. Kan ammoo nu miti hin jedhe isuma jedhe. Akkasiin laalla. Hayyee sababa waliigaltee amma uummatan kanaan waldiddaan fi waldhabiinsi guddaan Shanee keessatti uumamu dhaga'amaa jira. Isinis karaa feesbuukii keessaniin barreessitanii jirtu. Haa ta'uti hoogganni Shanee immoo dhimma kana soba ta'uu fi gocha kana kan isaan keessatti raawwanne ta'uudha kan isaan ibsaatii jiran. Inni kun akkamitti araarama? Amma dubbiin ijoolleen amma fayyaaleeyyiin wayyaanee dheeffanii gartokkee isaaniitirraa hiriyoota ajjeesanii wayyaaneen gartoo